زعلمان ما تسكان قارس ديمه أم بيه خرار ربي زاق ولا لمتي كودا خيس تايجيشو إسانا في الرأيقة جولتين يتديرا ولي قرماني دي مقالة خيس تيكتا خنا وندوه نمني نولالون جرونوت مالك بيدي دني ماله نمني وانا كنا فرماتا نوكانونجر بوليسي فدرالات كان جرو توكو إساتو لي انجرو وانتيجي أجوچا سنيتو نورتي تاسفا ما جرا وان تيفو جچور أماس براتان كينيا وري قدينا دا لغا تافو لغا داري بولي مالي براتا كينيا دبا توكو في شنتما في سنا أولتوتو فانو نانو أمتا نانو أمارتي اللي كبسامي جرا أمايو فدرالي سنيكا كان جرا مراتي مچيچير انگددوه mana fincaanitti du'i mana fincaanitti naarama damu iddoon ani ciisutti naarama damu ani ijoollee isaanii faana waliin angaleetoo jira uffanni keenya achitti gubate sun eegum mootummaa federaalaa nuu galcheeti maaliif cal jedha gaafa uffanni keenya bahee gubate nuti immoo asirratti dararamnu kan maaliif cal jedha achitti du'i isaanii waraana shanti beeti keessa waraanan namni waraaname hin beekamu ilaama ni waraaname mana hakimaa geeffam ijoollee teenya biraa yaasan reef kamaaliin geessan xayyaaran as fidan jechuudha ijoollee teenya jalaan bisanii maaliif akka dhimmi kun dhokatuufi. Poolisiin federaalaa nuuf agalu erga jennee booda immoo federaalli gaafa galu ba'aa jedhee liyyuu haayilii ajajee ture kan naannoo Amaaraa jechuudha. Gaafa kana nu ijoollee keenya dhiifnee hin deemnu ijoollee keenya eeggannaa yoo barbaaddan isin ba'aa jechuudhaan federaala doorsisan. Federaalonni immoo baay'ina waan hin qabaanneef hammi isaanii walgita waan hin taaneef liyyuu haayilii yookiis kora bittinneessaa naannoo Amaaraa sana sodaatanii waan gochuun malu gochuu otuu qabanii dadhabanii jiru jechuudha. Utuu federaalli jiru utuu liyyuu haayiliin jiruuti maashoo Umar kan inni du'e. Eegga federaalli galee eegga utuu jarri sun lachanuutu jiranii maashoo Umar waan du'eefi federaalli bu'aanuu buusuu hin dandeenye. Barattoonni kunneen haala mudateen gara Oromiyaatti dhiyeessuuf dirqamaniiru. Rakkoo mudate keessa dabarree mootummaa naannoo Oromiyaatii fi mootummaa federaalaa bira dhufnus qaama garagalee nu ilaaluu dhabuun Finfinnee keessatti rakkoolee biroof saaxilamaa jirra jedhan. Uummanni Oromoo jaarmiyaaleen sabichaa fi miidiyaaleen akka nu cinaa dhaabbatan gaafannaa jedhu barattoonni kunneen Guyyoo Waariyoo yaada isaanii qindeesseera. Walumaa gala waan achi qabnu dhiisnee baqannee as dhufne mootummaa biyya keenyatti baqannee gaafa dhufne asis gaafannu oomtuu namnu keessumeessuu danda'e tokko illee hin jiru. Qaamni isiniif wabii ta'a isin geggeessa jedhee isin bira dhaabbanne jedhee nu hordofe tokko illee hin jiru. Finfinnee keessallee nama nu dubbisu dhanne olii gadi zoora jirraa muluu rakkanne nama nu dubbisu arganne waan nyaannu hin qabnu addee qubannu hin qabnu adduma dhaggini karaarra bulaa deemaa jirra. Kaachisanirra kaasitu natti hammaateewu maaliif achi lubbuuti baasee as dhufee hogguunii fi isaan poolisni fuudhee barandaa kana nu naqee maqaa keenya footoo teenya nu qaafata nuti immoo dhimma lubbuutiif malee dhimma isaan footoo nu qaafatanii binnu isaan ijoolleen isaanii jechuun poolisiin isaanii wajjin nu taafeeti ijoollee teenya akkasii shanti beetii keessatti nama meeqa mucaan wajjin oriinee jechuun kan isaan diddiran nu biraa fiigee isaan jala seenee kan diddiran mana hakamii jira kun hundi maaliif nu dhotte nuti dhimma oromummaa qofa malee dhimma biraa takkayyuu hin qabu. Waajjira ODP seenne kun kan Kaasaawun Goofeetii fi Awwaluu Abdii nu dubbisanii turanii deemaa biyyi sun keessanii kan ilmaan